Yesuusi gooftaa miti waaqa miti nama deetta arramoo maal jedhamame se kana duwwaa barbaadan tokko. Yesuus gooftaa miti uteette inni gooftaadhu. Kanuma barbaada. Garuu amma yeroo sagantaa keenya hundumaa goolamnuudha gaggabaabsineedhuma keessa ala kan jirtanii gammachuu keenya ibsanna nuti waan goonu hin qabnu garuu buleessi keenya deebi'utti baay'ee gammanneerra haalota jiran keessatti arra akka inni fuula keessanitti dhufee dhaabbatee qalbii isaa jijjiirratee waaqayyoon isa raarfatee saba kiristaanaa hundumaa biyya alaa biyya keessaa addunyaa itti gaddan yoo jiraate hundumaa dhiifama gaafatee waaqayyoonis dhiifama gaafatee gara baasaatti arra qalbii jijjiirrannaaf dhiyaatee jira. Engadda waliin haasofne ol dubbisne malee arra qalbii jijjiirrannaa isa guddaa fuula waaqayyoo fuula sabaa duratti akka taasisamuuf ajandaa keenya ture. Ajandaa keenya irra fiixaan baasuudhaan qulqulloonni asitti argamtan gammachuu keessan dhageessiftanii obboleessa keenya yeroo inni qalbii isaa jijjiirratee yeroo inni isaaf kadhatamuuf kana kan ta'udha jechuudha. Gara sanatti tun darbinee haalota jiru wajjin haasofnee fuula duratti maal akka ta'u hundumaa waliin haasaa akka jennu waaqayyo gooftaan maccaa araara qabeessa ulfina qabeessa waan ta'eedhaaf waa'ee deebii galuu obboleessa keenyaatti baay'ee gammannaa. Kiristaanonni mee warri gammaddan egaa namni baay'een hin gammadu maaliif inni kaan maaliif deebi'a jedha inni kaan immoo achuma taa'u jedha inni kaan immoo as hin deebisin jedha as deebi'eera inni isaas hin deebi'in as deebi'eera kana hin jedhuuf sababan qaba yeroo baay'ee nama badee hundumaatti dhagaa darbanna asumaan ergaa gabaabduun dubbadha qulqulloonni mana waaqayyoo keessa jiran al tokko namni foon uffatu hundumtuu hin gufata hin kufu hin ka'a hin badas hin galas dhaamsi hin qabu biyya garaagaraa teessanii kan hordoftan gaafa namni tokko baduu duukaa buutanii dhagaatti guurtanii fageessinaa akka nama jaldeessa midhaan keessaa ari'atutti in ari'inaa fageessa akka inni fagaatutti in ari'inaa barbaada qaba deebisaa namni gaafa badu namni gaafa ba'u iddoo tokkotti sababa miidhamuudhaaf fuula waaqayyoo duratti kabajaan akka eegamu dhaamsi hin qabu gaafa namni deebi'ee dhufe bumaa deebi'a abadu warri jettan macaafa qulqulluu sirriitti dubbifadhaa yookiin waldaan kiristaanaa tiyooloojii geeshaa jira kan yoo waldaa qabaatan gorsaa barsiisaa nuti warra nama jibban miti warra nama jaallatanidha. Warra Yesuus mee arga keessan Yesuus jedhaasaa oho jabalaa Yesuus jedhaasaa gooftaa gooftotaa jedhaasaa jabalaa bitaa qilleessa kana Yesuus gooftaa gooftotaati. Bakki argamu waldaa gargaarsa waaqayyoo addunyaa magaalaa Afurii irratti Reestii Foorlii Waayidii laayivii tajaajilaa kan jirtan yookiin hordofaa kan jirtan duukaa turaa turtii keenya keessatti yeroo qalbii jirnaa yeroo itti fufnudha sa'aatii keenya si hojjetaan finnu namni waaqayyoo waan nu tajaajilaniidhaaf qaxitaadhuma isaaf yeroo kadhannu waan ta'eedhaaf barka kiyyaa naannoo kanatti fidaate gara sanatti nuuf hin saboota barka kiyyaa fida isheen ofitti dabala akka ta'e iddoo itti dhaga'amu. Gara kanatti as baata ajabacabnee gara kanatti achi as simannaa waa egaa obboleessi keenya addisuun gara kanatti affeeramee jira gabaabaadhumatti obboleessi keenya gara gaasin gaafatee booda haalota jiroon akkamittiin gooftaa isaa dhiisee akka deemeef daqiiqaa muraasa erga dubbatee har'a immoo gara isaatti deebi'uudhaaf fuula saba kanaaf miidiyaa dura dhaabbatee Yesuus Kiristoos gooftaa bara baraa akka ta'e akka irra deebi'ee lafaan ibsuu fi lammaffaa akka irratti itti ilaalla. Kanaaf yeroo qaxxaataa isaaf haasaa laannudha jechuudha. Harka keessanis simadhaa jechuudha.
duraan dursee nagaan waaqayyoon tuma keessaniif haa ta'u nagaa keessanii. Kanumatu narraa bareedamni ree. Turtii ji'a 8tiif adda adda baanee turre. Turtiin adda adda ba'uu keenya namoonni beekan ni beeku. Waldhabdee mana keessaa yookaan sinii galadhee yaada maatii samaadha mana abbaa manaatu hin taane kanatu nu gidduu ture. Yeroo sanatti miira waldhabdee wal hubachuu dadhabuu caba waliimmoo waliif eeggachuu dadhabuu murtii qulqulloota akkasumas bareedu kana keessaa na baasee gara nageessuu danda'u nageessee dirree tajaajilaarra dirree islaamummaatti deemeen ture jechuudha. Yeroo hundumaa wanti natti dhagahamu yoo jiraate sanbata manaan ba'an. Sababni isaa namni gaafa deema caafa qulqulluu qabatee gara chirchitti deemu qalbii kootu narraa waanta ta'eef sanbata deelii yeroo kamiyyuu mana ba'uu hin danda'u. Gabaabaadhumatti haasaa dheeressuu hin barbaadu. Isa jalqabaa Waaqayyoo waan hundumaafiyyuu yeroo qaba. Waaqayyoo waan hundumaafiyyuu yeroo qaba. Yeroo gadi bu'u, yeroo ol ka'u, yeroo dhokachuus, yeroo mul'achuus, yeroo baduus, yeroo galuus, yeroo kufuus, yeroo ka'uus hundumti isaa everything harka Waaqayyoo keessa jira. Har'a addana jirra bor lafa jirru hin beeknu. Addannatu dhaqee bor immoo abbaan keessaa dhaqu hin beeknu waanta ta'eefi inni guddaaf inni guddaan kufuun qaanii miti, kufanii lafa kufanitti hafuun qaaniidha. Dogoggoruun qaanii miti, dogoggoranii dogoggora ofii keessaa deebi'uun garuu wallaalummaa guddaa itti fufee isa dhumaa kanan dubbachuu barbaadu. Karaa hundumaatiin obsa naaf kenne, dandeettii naaf kenne, onnee koo amansiisee sammuu koo ofiisaa qabatee kokkee koo qabee kaleessa dhaabbadhee habadan kanatti jechaa ture hin baddu jechuudhaan gara isin gidduutti kan na fide maqaan Waaqayyoo isa jalqabaa bara baraan kana galateeffame haa ta'u harka keessa walitti buusuun itti fufuuf itti aansuudhaan guyyaa gaafa an dirree tajaajilaarraa gara islaamummaa dhaqeetti guyyaa tokko osoo fuula isaa nutti hin geeddaratiin nagaa nu gaafatu otoo hin jijjiiriin yeroo hundumaa yeroo soomaaf sagada galu kadhannaa isaa keessatti otoo nun irraanfatiin bilbiluudhaan yeroo hundumaa Waaqayyo waa'ee keessa natti dubbateera akka ati deebitu Waaqayyo natti meera amma ati deebitutti kadhannaa koo addaaniin kutu jechuudhaan dadhabbii tokko malee fuula utuu nutti hin jijjiiriin akka warra kaanii utuu dhagaa nutti hin darbatiin otoo nun arrabsiin otoo haadha garaas nuun hin jedhiin warra birriif dhaqeessitu nuun hin jedhiin amalaaf jaalala nutti argisiisuudhaan hanga guyyaan dhufe iddoo kana ga'utti gatii guddaa kan na wajjin kanfalee Raajii Dassaaleny Baayyuu guddaa godheen galateeffachuu barbaada harkatti qabaati Waaqayyo ayyaana siif haa baay'isu naanii. Namni nama dhabuudhaan du'a malee namni nyaata dhabuudhaan hin du'u. Kan nu ajjeesas yeroo sana nyaata dhabuutu hin taane nama dhabuudha. Itti fufuudhaan garuu walumaa gala kanan gabaabsu yeroo haasa'u yeroo bal'aa qabna kana booda waanta ta'eef obboloonni koo Batalaay obboleessa koo barsiisaa Joon biyya USA biyya Ameerikaa kan jirtu yeroo hundumaa na gorsu natti dadhabu humnaan maallaqaan bifa garaa garaatiin kiristaanummaa keessatti namni gatii na wajjin kaffalaa turte gorsa kee didee deemuurraan kan ka'e kiristaanonni biyya alaaf biyya keessaa kan jirtan akkasuma paasteroonni tajaajiltoonni warri deebi'uufis deebi'uu qoofis immoo yaada wal fakkaataa wal faallaa qabdan hundumti keessan waldaan kiristaanaa waldaa ministirii kaasee hamma waldaa haadhaatti hunduma keessan dhiifama gaafachuu barbaada dhiifama akkasiin gootan nan barbaada jechuudha. Itti fufuudhaaf inni olaanaan dubbiin anaaf Waaqayyo gidduu jiru xumurameera. Ameen. Gaafan akkas jedhu Waaqayyo Waaqa ta'uusaan beeka malee Waaqayyo nama ta'uusaan beeku. Waaqayyo guyyaa gaafa ati deebite sitti deebi'uusaan beeka. Baay'ee Waaqayyoon dhiiftee deemuu dandeessa. Waaqayyo si dhiisee deemuu hin danda'u. Hafuura qulqulluu gantee dhiistee deemuu dandeessa. Hafuurri qulqulluu sekendii tokko namatti si amanee si dhiisee deemu waan hin qabneef yeroo hundumaa si wajjin. Si eegallee si baatallee si tiksallee
wanta na ajaa'ibu raajitti meen ture dheengaddaa gibbin keenya keessa dhuman amma keessa galee jiru budaa qabeedhanii ixaanaa wanta afur qoricha budaa kanatti aarsaa turanii akkuma amantaa koottanis fudhadheen naqe waan an fudhadhee dhaqu bismillaahi ittiin jedheennaan naa iyyuu diddee dhumarratti du'uuf kaateenaan raajitti meeraa dhumarratti lubbuun kee aba'uu fedhe halkan wal ciniineennaan yoo Yesuus hin jira ta'e afayyisu yoo hin jiru ta'e immoo dhiisoo deemmoo kore maqaama Yesuusin ennaan iyyiti. As gibbin wajjin gallu addana keessa namni lama ni jiru isaan ragaa kooti. Ixaanaanis hin didde qorichaanis hin didde sasanaanis diddeennaan dhumarratti dubartii hunduun qabdu kanaafu maqaa Yesuusin ennaan iyyite. An seexanatu muudinatti qabatan lamaffaatti mokkore dhidhiitattee jettee naan ittiin cimse dhumarratti waa tokkoon dubbadhe raajitti mir Yesuus an sidhiiseensi ati nanniifne lakkaan jedheen kanuma sammuun koo kanaan of amansiisee arabannaa taachuu hambadee habadu caba keessan baadhaa miidhama keessan baadhaati hiyyummaama keessan baadhaa Yesuusuma biratti hafaa. Amantoota waldaa kiristaanaa akkasuma tajaajiltoota kan waaqayyoo fixadheeraan gaafannan deebi'a yoo amansiisee kaaseen fixadhee amantoonni tajaajiltoonni bifa garaagaraan natti gadditan guddaa galatoomaa akkasuma obboleettii koo yeet raayyaa Dubaay kan jirtu obboleessa keenya waajii barsiisaa goobanaa hojjetaa wangeelaa abdoo gamanumaan hanga guyyaa har'aatti gorsaaf yaadaan islaamummaa keessa utuun jiru na cina dhaabbachuun na gorsuun na dheekkamuun na loluun na kadhachuun namoonni na wajjin turtan thank you hoolaan badee galeera. Yesus gooftaan ameen. Wata akkasii gaafa kaleessa aariin haa ta'u haasaan haa ta'u aariin haa ta'u haasaan haa ta'u Yesus gooftaa miti waaqa miti nama itti arramu maal jedhamame see kana duwwaa barbaadan tokko. Yesus gooftaa miti teette inni gooftaadhu. Kanuma barbaada. Garuu saayikoo namaa amansiisuuf yaa sammuu namaa miidhuuf batalaa jibbite warra biraa baate saayikoo isaanii irratti hojjechuuf aarsuudhaaf ni jetta. Malee gooftummaan Yesus keessaan banne. Gooftaa bichaa miti gooftaa gooftotaa. Gooftaa gooftotaa. Egaa wanti bara iddoo kana namni gaafa aaru waan dubbatu hin dubbata garuu gooftummaa gooftotaa eenyu shaaruu danda'u. Ameen jedha ayyaati. Asumaan inni Isaayyaas 9:6 irratti jiru. Naa dubbisa namni tokko kenna. Egaa baleessi keenya hariina ta'uu maali haa ta'u inni gooftaa miti nuuni iddoo tokko tokkotti ni dubbatee jira kanaaf an gaafadhee wallaanii kanarraallee namoonni gooftaa miti jedhee kaleessaa nutti dubbatee nu aarseera akkamittiin har'ammoo deebi'uu danda'a kan jettanii waaqayyo waaqa araaraati gooftaan isa dhiisee hin deemne inni abbaa araaraati inni warra nama ajjeesaniif iyyuu abbaadha inni warra nama salphisaniif iyyuu abbaadha. Noi waaqa araaraa qabna malee waaqa ija baafatee nama balleessuu hin qabnu nuti. Waaqa araaraa, waaqa gara isaatti nama deeffatu, waaqa lubbuu isaa keenya harka isaatti baatudha qabna jechuudha. Kanaaf dogoggora kamiiniyyuu namoonni kam gooftaa miti yoo jedhane gooftaan gooftummaa isaatiin biyya lafaa irratti mo'e hardii irratti waaqa irratti gooftummaa isaa beeksise inni waaqayyo isa jiraata. Isaayyaas 9:6 dubbifannee obboleessa keenyaaf yeroo kadhannu ta'a. Gamanumaan namoonni kaleessa dheengadda kiristaanummaa keessa batalaa'i. Baay'ee kan na gaddisiisu paasteera nama guddaa nama jabaa jaarraa 42 nama tajaajile yookaan waggaa 42 nama tajaajile falmii dogoggoraasii wajjin falmii barsiisa dogoggoraasii barsiisee tajaajila keerraa si deebisee addunyaan keessa turetti si deebisuu koof dhiifama har'ammoo akka ati deebitee lafa dhufe kana akka ati dhuftuun waamicha si godhaa namoonni daandiirraa sin jallisee garan taanetti sin ofeessuun hundi keessan dhiifama naa gootanii nama 16 keessan gara Kiristoositti akkasiin deebitan gamanumaan dhaamsa koo isinii dhaama sorry. Lubbuu 16 kan itti barsiiste gorsitee deebiste jechuudha. Lubboonni 16 karaa isaa mana qulqullummaa keessaa baatan Yesuus Kiristoosiin kaaddan
Bilisi keessan amsa isinii dhaamu keessaa Yesus gooftaa bara baraati inni mo'aadha. Dogoggoreessi dogoggorsiiseera gara mana keessanii gara abbaa keessanii gara qulqulluu gara Yesus Kiristoositti deebi'aa isiniin jedhee dhaamsa isiniif dabarsaa jira. Asumaan ani gabaabaatti dubbadhu waldaan kiristaanaas ta'e raajotas ta'e paasteroota waldoota gurguddoos ta'e xiqqoon hundumtuu kasitti gaddan hundumtuu akka dhiifama sii godhan nan beeka. Waaqayyoo akka dhiifama sii godhus macaafa qulqulluutu ragaa nuu ba'a. Kanaaf walumaa galatti waldaan kiristaanaa dhiifama akka gootaniif ani irra deebi'een dubbadha. Abbaa araaraama Waaqayyoon kadhannaa deeboo obboleessa keenyaatti gammadeen jira. Isaaf yeroo biraatti deebinaa isaa isinitti hin baay'ifnu. Biyya alaa biyya keessa akka jirtan asirratti miina guddaa hojjechaa akka jirtan ijoolleen wangeela lallabaa jirtan online irraa wangeela lallabaa kan jirtan kan akka Awwalee Musammaa kan akka Garee Waajii kan akka Yeetish namoota garaagaraa kan akka barsiisaa Obsaa biyya garaagaraa teessanii as teessanii qulqulloota wangeela barsiisuudhaan duukaa kan turtan Firiin keessan hin banne ammarraatti yoo xiqqaate Waaqayyo isaa wajjin gara namoota 13 deebisee harka kootti kennee jira. Hojii keessanii wajjin immoo deebi'anii jiru. Barsiisa keessanii deebi'anii jiru. Tajaajila isin laattanii deebi'anii jiru. Mana qulqullummaa keessa teessanii bakkee kan ilaalaa jirtan bakkee umtuun jiru gara mana Waaqayyootti deebi'aa. Asumaan eebbifamaa onlaayinii kanarraa laayivii takkaattartanii nu hordofaa kan jirtan gammachuu keessan dhageessaa kan jirtanii sa'aatii waan hin qabneef yeroo bal'aa obboleessa keenya wajjin walitti deebinaa amma gara kadhataatti waan deemnuudhaaf Waaqayyo isin eebbisu eebbifamaa isiniin jedha harka keessaa simannaa gara kadhataattidha. Namoonni koree waldaa gara kana gotta koroonni waldaa gara kana gotta. Yeroo Waaqayyoon kadhannuuf ta'a. Yeroo inni qalbii isaa jijjiirratudha. Harka keellachuu gara Waaqayyootti ol kaasi. Yaa Waaqayyoo kaleessa si'akkeera sirraa kaadheera mana keetis ba'eera deebi'eera kufeera amma garuu gara keetti deebi'eera. Ani sin jaalladha atis na jaallatta dhugumatti gooftaa gooftotaati kanan si'akke hundumaa saba kee kanan gaddisiisi sis kanan gaddisiisi akka ati dhiifama naa gootu siif fuula saba kanaa duratti araara si gaafadheera fuula kee araaraa gara kootti deebisi arraa kaasee biyya lafaa seexanaa hojii isaa waan hundumaa dhiisee kaadee siin gooftaa Yesuusiin isa mul'inatti deebisee fannise mul'inatti deebisee fannise isa mul'inatti deebisee salphise araara gaafachuudhaan gara keetti deebi'eera. Ati waaqa araaraati anaaf jettee duutee gara koo ilaali natti araarami arraa kaasee sitti amaneera waan hundumaa dhiisee abbaa koo si godhadhee gara keetti deebi'eera. Adaraa maqaa koo galmee du'aarraa naaf haqi galmee jireenya kee irratti deebisi naa barreessi dhiiga kee na qulleessi mucaa kee na godhattee waan na simatteef sin galateeffadha bara kana booda jiraadhu hundumaa abbaa koo si godhadhee anis dhuga baatu kee nan ta'a maqaa Yesuusiin ameen. Keessa irra kadhannaa fi gooftaa Yesuus ati waaqa araaraati. Addaamiin du'an dhufe siin jireenyatu dhufe. Adaam jannata gaatti keessaa gaaddisa bareedaaf simboo bareedaa keessaa ba'ee deeme. Seexan isa goyoomsite akka inni surraa kee ofirraa gatu goote. Atis dhaabaa ideen keessa isa barbaacha dhufe. Sokokkee miila kee gaafa dhaga'u isa tuunatti dhufee si baqachuu yaale. Ati garuu sagalee guddaadhaan Addaam eessa jirtaa itti isa waama. Addaam garuu akkas jedhe
Ano sokokkee miila kee dhaga'ee qullaa koo waan ta'eef sis waan gaddisiiseef si dhokachuu yaale yeroo addaam jedhetti dhuguma hooree mukan irraa nyaatiin jedhe sanarraa waan nyaattee bakka taateere yaa addaam jette. Kanaaf ba'aan hundumtuu biyya lafaa kanarratti ilmaan namootaa irratti dhufe. Ameen. Kufaatiin namootaa, baduun namootaa, duutillee karaa hundumaan rakkachuun illee karaa sana dhufe. Ati garuu nuu yaadde. Waa'ee saba kee ilaalte. Itti yaadde. Ergatti yaaddee booda ani sagalee koo foonoffachiisee gara biyya lafaatti nan erga. Ameen. Yesuus yoo maqaatti moggaafte humna kee gara Maariyaam keessa keessa. Afuurichaan isa akka inni dhalatu godhu. Ameen. Akka namaatti ba'a isaanii baadhu jettee bifa namummaa foon namummaa irra keessa. Akka waaqayyummaatti akka naan godhu waanjifatuuf aangoo irra keessa. Ameen. Sagaleetu nama ta'e. Ameen. Sagaleetu nama ta'e. Ameen. Waaqayyotu sagalee ta'e dhufe. Ameen. Innis gara biyya lafaa dhufe. Du'a Addaamiin dhufe. Jireenyatti karaa keen geeddara jettee fayyisaan gara biyya lafaatti akka dhalatu goote. Ameen. Yesuusis hin dhalatu. Rakkoo nama hundumaa hin baate fooliin rakkate miidhame. Harka cubbamootaatti laatame kanasitu godhe ilmaan namaarraa rakkina kaasuudhaaf du'a kaasuudhaaf lubbuu namaa oolchuudhaaf. Ameen. Irreebame hin daddarbatanii garafanii fannisan hin ajjeesan hin du'e. Humna waaqayyommaatiin garuu du'a injifatee qulfii jireenyaa nuuf fidee dhufe. Ameen. Ani mo'eera nuun jedhe. Ameen. Ani du'aa ka'eera nuun jedhe. Ameen. Isin sana wajjin du'aa kaataniitu jedhe. Ameen. Kana warra isatti amanan hundumaaf jedhe. Ameen. Inni fayyisaan waan namoota hundumaati. Ameen. Addumaan garuu kan warra isatti amananiiti. Ameen. Jedhamee caafameetu jira. Ameen. Yesuusitti warri amanan du'aa kaaniiru. Jireenya bara baraa argataniiru. Ameen. Inni jireenya nuu kenne. Ameen. Inni foon keenyaaf hin duune lubbuu keenyaaf du'e. Ameen. Yesuus jedhama. Ameen. Addunyaa kanarratti maqaan kun maqaa ifa ta'ee nuu dhalatedha. Maqaa humna ta'ee nuu dhalatedha. Ameen. Ati waaqayyoodha. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Kanaaf araarri kee bal'aan. Ameen. Gaafa duute isa ajjeeseefis hin duute. Ameen. Isa du'eefis hin duute. Ameen. Isa salphateefis hin duute. Isa rakkateefis hin duute. Namaafis hin duute. Cubbamoota hundumaaf duute. Amma bara baraatti warri natti amantan dhiiga koo qulluftanii itti waadaan dhugan. Ameen. Dhiigi kee amma dhumaatti nu qulleessa. Obboleessa keenya dabarsee itti laanneerra. Araara buusiif. Araara buusiif. Araara buusiif. Araara buusiif. Yesuus ilma Waaqayyoo araara buusiif. Fuula kee araaraatti deebisi. Si haa galatu. Ameen. Bara jiraatu mana kee keessa jiraatu. Ameen. Isa gargaari. Ameen. Har'a gara kanatti waan deebifteef si haa galatu. Ameen. Ati isa jabeessi. Ameen. Gargaari. Ameen. Wajjin ta'i. Ameen. Gorsi. Ameen. Barsiisi. Ameen. Egaa nutis gammanneerra ergamoonni sanis akka gammadan abdii qabna. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Sitti laanneerra bara isaa hundumaan ol kaafu. Ameen. Maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuusi. Ameen. Galateeffadhaa Yesuusi. Waaw galateeffadhaa Yesuusiidhaani. Obboleessi keenya qalbii isaa jijjiirrateera. Waaqayyoonis namas ifa bagaafateera. Turtii kana booda jiru immoo aasaan keenya yeroo ammamiif turtii fudhatee yeroo ammamiif qalbii jijjiirratee yeroo ammamiif barumsa isaa akkamittiin gadi fageenyaan akka fudhatu waliin mari'annee yeroo itti deebinee simbeessinu ta'a. Tarii miidiyaa irraa kan nu eddan fagoo dhiyoorraa har'uma kaamerri wanti murtaa'u hin jiru. Maree guyyaa tokko lama sadii booda yeroo inni qalbii jijjiirannaa yeroo ammamii akka fudhateef akka turuuf eessatti barumsa isaa akka argatu mana barumsaa dubbifne qabna. Sars of Bible College'n bakka bu'ee akka nan barsiisa dhiwaadhaa nuu galee jira. Kanaaf nama bakka buufne illee isinii himna jechuudha. Turtii ammamiif qalbii jijjiirannaa ammamii akka fudhatu sirrii deebinee waldaa kiristaanaa koree mataa ishee qabdu jinaa somne deebinee isinii ibsina jechuudha. Ala keessa kan jirtan nu duukaa kan turtan ammammaatti Waaqayyo isin eebbisu. Nu duukaa turaa. Waaqayyo nu gidduutti kabajameera. Nooraa gubaa'een isin eebbisu. Nooraa. Yesus gooftaan. Eeyyuu gammaddan. Intee. Waaw. Mee maayikii sanaa kennee al tokko.
Meeqatu gara namoonni afaan nageenyas keessa waan tureef gabaabsee waa tokkotti dubbadha. As keessa kan afaan nageenya kan jirtan obboleessi keenya kanaan dura mana qulqullummaa keessa tajaajilaa kan ture duuba deebi'uudhaan gara amantaa Islaamaa deemee ture har'a garuu gara kan jalbisaa jirate gara kanatti deebi'ee Kiristoos Yesuusin fayyisaa buusaa godhatee deebi'ee amanee jira. Kanas ibsuun barbaada isinis waaqayyoon galateeffadhaafi ቅዱሳን በጌታ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ወንድማችን በተለያየ አጋጣሚ ጌታን ተቀብሎ ሲያመልክ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ኋላው ተመልሶ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ በማዕከላችን ስለተገኘ ይህንን እንድታውቁ ጌታንም እንድታመሰግኑ በጌታ ፍቅር ልናሳውቃችሁ እንወዳለን። ወቀዩ ስነ ኤብሶ ቱርቲን ተጃጅለ ኬኛ ወደ ወጅን ትፉፋ አገልግሎታችን አብሮ ይቀጥላል። አብረን እናመልካለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አፉሪ ዋቀዩ ግዱ ዋን ቱሬዳፊ በመካከላችን የእግዚአብሔር መንፈስ ስለነበረ